Akkam jirtu hordoftoonni fi kaa'imtoonni maatii waliin saayitii baga nagaan deebitanii gara chaanala kootti dhuftan isin jedha. Guyyaa haaraa kana oduu gammachiisaa kan baay'ee tokko isinitti toluun isiniif qabadheetti dhufe. Sababni isaa immoo bilbilli keessan akka tasaa yookaan isin jalaatii badu ta'e deebistanii kan ittiin argachuutii dandeessan siistama bareedaa kanan isinitti agarsiisu ta'a jechuudha. Guyyaa haaraa kana akkasumas illee nama bilbila keessan sana isin jalaatii haate yookiin isin jalaa fudhatee suuraa isaa salphaatti kaasuutii kan isiniif danda'u siistama haaraadha jechuudha kan isiniif qabadheetti dhufe. Kanaaf hanga xumuraatti na waliin ta'uun daawwadhaa. Egaan bilbilli keessa yoo isin jalaatii bade salphaatti hordofuudhaan bukkee ga'uutii ni dandeessu. Google Maappii mataa isaa dandeellee ofirraa ni qaba. Siistamni guyyaa haaraa kana isinitti agarsiisu. Kanaaf egaa salphaatti hordofuudhaan bilbilli keessan eessa akka jiru nama fuudhee hundumaa isaa hordofuu ilaaluu bira ga'uu ni dandeessu jechuudha. Amma osoo yeroon gubiin siistamicha tokko tokkoon kan isinitti agarsiisu ta'a. Kanaaf amma eegalu. Okay guys, application tokko Play Store irraa kuno akkana jedhanii isin rakkisu waan ta'eef salphaatti linkii isaa description box jala isiniif nan kaa'aa jechuudha. Original isaa appiin barsiisu kamiiniyyuu kun akkuma agartan bakka kanarraati argattu jechuudha. Kanaaf salphaatti barreeffama viidiyoo kanarra tuquun gadi buufadhaan isin jala description box jala isiniif kaa'eeti jira. Okay, amma ni eegalla. Okay guys, sistema kana ittiin gootan kun akkuma agartan appii xiqqaa kanadha jechaadha. Appiin kun yoo baay'ate meegaabaaytii 2 aga 3 jechaadha. Waan guddatee bilbila keessan jeequ iddoo qabatu miti. Dirqama kan isin barbaachisu appii ajaa'ibaati. Play Store irraa yoo buufachuuf kaatan isin dida qarshii isin gaafachuu danda'a waan ta'eef salphaatti linkii description box jala isiniif kaa'ee waan jiru original isaa sirrii ta'e buufadhaan isin jedha. Egaan jalqabaa akka seentaniin kun akkuma agartanii akkanatti isiniif banaa. Harka mirgaatti yeroo dabartan activate now kan jettu ishee kana isiniif fiddi. Kana al tokkootiif ni tuqxu. Saniin booda kana isin gaafate jechaadha. Bakka kanarraa immoo activate bakka jedhu isa kanarraa al tokkootiif ni tuqxu jechuudha. Kana al tokkootiif yeroo isin tuqxan bilbila keessan irratti hojii sirriitti ni eegala jechaadha. Appilikeeshiniin kun ammas next ni jettu. Saniin booda iddoo kanarratti kan jiru kana immoo tokkorraa kaadhaan isiniin jedha. Achi booda next ni jettu. Kana okay godhattanii haala kanaatiin lokeeshinii keessan ni banattu jechuudha. Yoo inni akkana godhee isin didee appii kana keessaa baataniitu appilikeeshinicha mataa isaa gadi qabdu jechuudha. Sekendii 2 fi saniin booda app info kan jedhu isiniif fiddi. Saniin booda iddoo kanarraati akkanatti ergi scrollii gadi gootanii booda wanti isin argattan permission kan jedhu isa kanadha jechaadha. Kunoo kanarra al tokkootiif ni tuqxu. Achii booda iddoo kanarraati location kan jettu kana tuquudhaan allow all the time kan jedhu isa kanarra kaa'attu jechuudha. Sababni isaa appilikeeshiniin kun GPS locationidhaan hojjeta waan ta'eef dirqama activate godhadhaan isin jedha. Akka tasaa bilbilli keessan isin jalaa kan badu ta'e salphaatti akka isin deebistanii argattaniif isin gargaara jechuudha. Achi booda kun amma akkuma agartanii oonii ta'eeti jira jechaadha kan sila didee ture. Seetingii jalqaba irratti raawwachuu qabdan hundaa haala kanaan ergi xumurtanii booda amma steepii itti aanu tokko qofaatu hafa. Isa immoo bilbila lamaan isinitti agarsiisaatti deemachaadha akka isiniif galuutii danda'utti. Kanaaf al tokkootii fi activate now kan jedhu irra deebiin tuqa. Saniin booda immoo authenticate kan jettu ishee kanarraa al tokkootiif ni tuqxu jechuudha. Achii booda allow ni jettu. Emaila isin filachiisa waan ta'eef emaila bilbila keessan irraa qabdan tokkoon okay gootanii ni seentu jechuudha. Allow ni jettu. Amma xumurarra geessaniiti jirtu jechuudha. Iddoo kanarratti emaila keessan itti galchuu hin dagatina. Emaila sirrii jechuudha. Emaila passwordii isaa yaadattanii sirriitti yoo iddoo kanarratti galchitan barbaachisaadha. Amma galcheetan jira. Saniin booda kaameraa kan jettu ishee kana oonii nan godhadha jechaadha. Storeejiif illee akka kanatti oonii nan godha jechaadha. Achi booda gaa try it now kan jedhu tuquudhaan yaaluutii ni dandeessu jechuudha. Haalatti appilikeeshiniin kun dalagu. Amma fakkeenyaaf egaa appilikeeshinii kana ergin bilbila koo irratti fe'adhee bilbilli koo akka tasaa yoo na jalaatii badee akkamittiin deebi'ee argachuu danda'a kan jedhu isinitti agarsiisa. Fakkeenyaaf egaa bilbila kan biraa irrattan isinitti agarsiisa jechaadha. Isaan appilikeeshinii kana irratti instaalii godhee ofirraa buteen iddoo kan biraa kaa'aa jechaadha. Kanaaf al tokkootiif mee paatarnii na yaala jechaadha. Na jalaa badeera jennu fakkeenya godhadhaaf radhaati. Namni na jalaa haate immoo paatarnii fuudhee yaaluun isaa hin hafu. Al tokkootiif yeroo inni bilbila koo seenuuf yaaluu ta'uu danda'a. Bilbila koo yeroo inni irraa fagaatu salphaatti akkamitti akka hordofu ni agartu jechuudha. Amma fakkeenyaaf paatarnii itti guute akkuma agartan paatarnii roongidha jechaadha. Garuu yeroo namni kun akkas godhu suuraa namicha kana paatarnii itti guutaa jiru yaalaa jiru kana
kaaseetu iimeela koo irratti naaf ergeeti jira. Namicha na jalaa fuudhes suuraa isaa arguu nan danda'a. Lookeeshinii isaa bakka bilbilli koo jirullee hordofee bira ga'uutii nan danda'a jechuudha. Salphaatti appilikeeshinii kana instaalii godhadhee bilbila koo irraa waan hin qabuuf egaan haala kanaatiin hordofuu nan danda'a. Kanaaf egaa bilbilicha amma badeera jennu iimeela koo irratti akkamitti akka inni dhufuun isinitti agarsiisa. Akkuma agartan amma iimeela koo irratti nan seena jechaadha appilikeeshinii bilbila kan biraadhaan yookiin kompiitaraani. Kanaaf iimeela koo irratti suuraan namichaa informaashiniin lookeeshinii yookiin bakka bilbilli koo jiru hundumtisaa bilbila koo badee jiru sanarraati gara iimeela kootitti naaf ergama jechuudha. Kanaaf yeroo kamittiyyuu bilbilli yeroo isin jalaatii badu informaashinii kana anamma isinitti agarsiise guuttanii jirtu taanaan wanti isin gootan namarraallee ergifattaniitu iimeela keessanitti galchitanii bilbilli keessan eessaa akka jiru hordoftanii bukkee ga'uu dandeessu jechuudha. Kun akkuma agartan suuraa namichaa haala kanaatiin naaf ka'a jechuudha. Kanaaf egaa amma yeroo kamittiyyuu bilbilli koo eessa akka jiru informaashiniin bilbila kootii wanti hundumtisaa iimeela kootiin harka kanatti naaf dhufa waan ta'eef salphaatti hordofuutii nan danda'a. Ergin kana isinitti meegaa amma dhumarratti kan isinitti agarsiisu akkamittiin immoo Google Maapsiidhaan hordofuutii dandeenya kan jedhudha. Kanaaf maal goona? By the way kompiitaraan isa hordofuu ni dandeessu isiniin jedheetiin jira. Bakka Open in Google Maps kan jettu ishee kanarraa ni tuqna jechuudha. Dhumarraati arganna iimeela keenya keessaatii dhumarraa dhufneetu bakka suuraa namichi taa'eefaa jalarraati arganna jechuudha. Iddoo kanarra akkuma agartanii kanaaf al tokkootiif yeroo kana tuqnutti aappsii yookiin gara Google Maappii nu geessa jechuudha. Kanaaf sanaan seenneetu bilbilli keenya eessa akka jiru salphaatti haala kanaatiin hordofuu ni dandeenya jechuudha. Akkamitti akka Google Maappsii fayyadamtan kanaan dura immoo irra deddeebiidhaan si'a baay'ee barsiiseetiin jira. Sana seentanii daawwachuutii dandeessu. Barnoonni har'a isiniif qabadhe dhufe kana fakkaata ture. Akkasumatti solee abdii guddaan qaba. Yaada qabdan koomentii irratti naaf barreessuutii dandeessu yookiin wanti isiniif hin galle yoo jiraate waa baay'ee na gaafachuu ni dandeessu. Appilikeeshinii kana keessa gaasiitiin kan biroollee waa hedduutu jira jechaadha. Kun akkuma agartanii kana kanallee seentanii fayyadamuutii ni dandeessu. Akkasumas immoo jijjiiruu ni dandeessu jechuudha. Siitingii barbaadan as keessatti inni barbaachisaa garuu maal akka ta'e isinitti agarsiitiin jira. Egaan yeroo taa'uun deemnee galagarratti nagaan naaf tura. Sana jaalladhaa, sanan kabajaa. Baay'ee.